السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتك بجمتوتا في جلتهم توتا هردوسوتا غباياتو بيكو يوتيوب كيسان غباياتو بجچراني كوبي كان كوبي سبريچسي اسمبران كان غبران بريتي hanga tumur kopi kennatti nojjen turaf afeerra kenna waroni yero jalqabaatiif gara youtube channel kenna duftan subscribe gochuu hin dagatina waroni kana dura subscribe gochuudhaan maatii kenna taatan ammoo like share gochuudhaan hordofaa isin jenna kanaaf odeeffannoo sirraa argattan hiriyoota keessan biraanis akka geettan gamaanumaan isinii fandhaama isaan biraan ga'uudhaaf ammoo share gochuu hin dagatina kanaafi gara gabayaatu yoo dhuftan meeshaalee barbaadan kamuyyuu argachuu ni dandeettan jechaadha akkuma kana dura isin jire meeshaalee bitachuu barbaadanii gatii isaa beekuun isin rakkises gama keenya dhuftanii yoo gaafattan haaluma salphaa ta'een akkuma warra meeshaa gurguruutitti information warra meeshaa gurguru biraan jiru qabnee kallattimaan gama keessan ni geenna waan isin barbaadan ammoo gama isaanii dhiyeessuudhaan meeshaalee isiniif dhiyeessanis yoo ta'e akka isiniif dhiyeessan ni taasifna jechaadha kanaaf gama biraatiinis isinii fi warroota meeshaa gurguran wal biraan ga'uudhaan ammoo walitti dhiyeessuudhaan lakkoofsa bilbila isaanii isinii kennuudhaan meeshaalee barbaadan akka bitattan haala isaa isin mijeessine akkuma kana dura isin biraan gahaa turre jechaadha kanaaf guyyaa har'aas gaafii hedduu keessanii kan ta'e meeshaa tokko Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal akka fakkaatuu fi akkasumas dizaayina isaa isin biraan gahaa jechaadha kanaaf warroonni yeroo dheeraa na gaafattanii meeshaa kana deebisaa argachuu dhabdan dhiifama isiniin jecha guyyaa har'aa kallattii maani meeshaa kana gatiin isaa meeqa akka ta'e isin biraan ni gahaa jechaadha meeshaan kunis kanuma suuraa irratti argaa jirtan kana isa bishaan qulqulleessuuf tajaajilu kana jechaadha firiijii hojii haala lamaan isiniif qopheessee jira isa firiijii waliin gurguramuu fi isa kophaa isaatitti gurguramuun danda'amu jechaadha kanaaf filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan meeshaa kana gosa lamaan jiru kana isa keessaa barbaadan bitachuu ni dandeettani kanaaf gosa hedduu qabadhee dhufeera jechaadha leetirii isaa wajjin akkasumas gatii isaa wajjin qabadhee isiniif dhufeera lakkoofsa bilbiltanii argachuu dandeettanis kallattimaan isin biraan gaha kanaaf warroonni viidiyoolee kana dura gadhiise keessatti lakkoofsa bilbilaa nuuf maxxansi jechuudhaan gaafii keessan irra deddeebitanii gaafataa turtani viidiyoo kamurrayyuu lakkoofsa bilbilaa meeshichatti argattan irra ni jira jechaadha kanaaf obsa dhabuudhaan meeshaa kala yookaan viidicha kallatti hanga xumura isaa hordofuu dhabuurra kan ka'e lakkoofsa isaa dhabdan malee lakkoofsa viidiyoo kamurrayyuu meeshaa sana bitachuu akka dandeettanitti lakkoofsa irratti kan maxxanfame jechaadha kanaaf viidicha hamma danda'ameen hordofuudhaan information isaa guutuu akka argattanii isin tajaajila waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa isaa akka argattaniif xiyyeeffannoodhaan viidiyoo nuti gadhiifnu akka hordoftan ammoo gamanumaan isin beeksisa jechaadha guyyaa har'aa kana argaa jirtan kun isa bishaan qulqulleessuuf kan immoo maashina bishaan qulqulleessuuf tajaajilu kan amma argaa jirtan kan jechaadha suuraa kana irratti kan argaa jirtan gosa sadiitu asirra jira tokko lama sadii lakkoofsi kan irra kaa'ame kan jechaadha kanaaf leetirii garagaraa fi gatii garagaraa qaban waan ta'eef gatii isaa leetirii isaas kallattii malee isin biraan gaha jechaadha kallattii man gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufetti yoo isin seensise inni lakkoofsa tokko irratti argaa jirtan kun jechaadha kan amma argaa jirtan suuraa argaa jirtan kun dursa firiijii waliin jiran kana wajjin kan gurguramu jechaadha meeshicha kana ammoo ni beektan jedhee yaada kanaaf firiijii waliin kan gurguramu jechaadha kan amma argaa jirtan kun lakkoofsa tokko hamma sadii irra jira argaa jirtani inni lakkoofsa tokko irra jiru kun inni bishaan qulqulleessu kan maashinichi bishaan qulqulleessu abbaa liitira 10 jechaadha firiija waliin jiru wajjinis gurgurama akkuma argaa jirtan iddoo lakkoofsitti barreeffame kana biratti iddoo bishaan bananiitti buusan ni qaba jechaadha kana firiijii amma argaa jirtan kana wajjin meeshichi kun qarshii 1700 qopheessan kallattimaan bitachuu ni dandeettan jechaadha kana firiijicha waliin gurgurama gubbaarraan itti gadi qadaadamee jira akka qadaadame yookaan ammoo firiijicha kana wajjin bitachuu barbaadan qarshii 10,000 gurgurama jechaadha isa kana ta'e kophaa isaattis yoo barbaadan gatii biraatiin ni danda'ama kanaafu kunis akka jiru kanatti qarshii 1700 qopheessana meeshicha kana bitachuu dandeettani kallattimaan gara lakkoofsa lama argaa jirtan kanatti yoo isin dabarse abbaan lakkoofsa 2 fi 3 irra jiru abbaa liitira 20 jechaadha maashinichi kun bishaan liitira 20 qulqulleessuu danda'a innis akkuma dura isin jedhe firiijicha wajjin kan gurguramu jechaadha kanaafi lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 2 fi 3 irratti kan argaa jirtan kana qarshii 9,000 bitachuu dandeettan jechaadha firiijicha faana firiijii waliin jechaadha akka jiru kanatti maashinicha bishaan qulqulleessu firiijii wal faanatti qarshii 9,000 bitachuu ni dandeettan jechaadha meeshaa baay'ee tokko filatamaa fi cimina hedduu qabu akkasumas gatiin isaas madaalawaa akka ta'e jechaadha isa kophaa firiijii kophaatti bituu fi meeshicha yookaan ammoo maashinicha bishaan qulqulleessu kana kophaatti bituurra akka argaa jirtan kanatti walirratti yoo bitame gatiin isaas hedduu tokko madaalawaadha jechaadha bitachuudhaaf haala isaas mijaadha iddoo isin jirtanitti isinii fiduudhaaf isaanis fedhii horachuu ni danda'an jechaadha kanaaf meeshicha lama waan ta'eef gatiin isaas madaalawaadha jechaadha kanaaf isaan lamaan kunniin abbaa liitira 20 kan jedhaman lakkoofsa 3 fi 2 irratti kan argaa jirtan kan qarshii 9,000 qopheessinaan meeshicha kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha kanaaf warroonni firiijii waliin gurguraman kan argaa jirtan kana jechaadha inni biraas gamanumaan firiijii kana olis yoo barbaadan 28 ni jira isas
firiijicha waliin bitachuu dandeettan jechaadha. Maashinni bishaan qulqulleessu kunis kanaaf ammoo tuyyuu amma kan ammoo kophatti namoonni hedduun fedhiin namaa garagara waan ta'eef kan kophaa isaatti firiijii of biraa hin qabne warra barbaadaniifis kallattiiwwan isin biraan gahaa jechaadha. Kanaaf isin ammoo tuyyuu obsaan hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin turuudhaan information guutuu isaa sirraa argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa jalqaba irratti maxxansuu dhabuu danda'a waan ta'eef maaliif lakkoofsa bilbilaatiin dura meeshichi barbaachisaadha. Meeshicha kana ilaaltee erga jettee gatiin isaa gatii isaas filattee meeshichas filattee booda lakkoofsa bilbilaa argattee bilbiluudha qabda jechaadha. Kanaaf ammoo dursa lakkoofsa bilbilaa argachuu dhabuu dandeetta. Lakkoofsa bilbilaas ta'ee iddootti argamu akkasumas ammoo meeshicha guutuutti filannoodhaaf akkasinitti suuraadhaan kan maxxanfame waan ta'eef kanaaf viidicha keenya daawwachuu yaalaa isin jedha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kan amma argaa jirtan kun abbaa leetira 20 firiijiin alatti gurgurama jechaadha. Kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun firiijiin alatti akka amma argaa jirtan kanatti elektrii 20 qulqulleessuu danda'a. Qarshii 1600 bitachuu dandeettan meeshaa baay'ee tokko filatamaa fi elektiriin isaas guddaadha. Gatiin isaas dhiifama, gatiin isaas madaalawaadha. Kanaaf isa argaa jirtan kana qarshii 1600 qopheessinaan bitachuu dandeettan jechaadha firiijiin alatti. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis asumaan gamanumaan isa kana amma argaa jirtan kan ta'e diizaanuma kanaan ta'e abbaa leetira 20 kan amma argaa jirtan kun abbaa 20 fi abbaa 28 fi abbaa 24 jira jechaadha. Isa gatii isaas asumaan isin biraan gaha. Abbaa leetira 24 yoo barbaadan qarshii 1700 bitachuu dandeettan jechaadha. Isa leetirii 20 kanarratti qarshii 1000 dabalaan isa leetirii 24 bitachuu dandeettan qarshii 1700 jechaadha. Inni amma argaa jirtan kun ammoo qarshii 1600 abbaa leetira 20 isiniin jedhee jira. Kanuma ta'e leetirii 24 litiri 24 yookaan abbaa litiri 24 qarshii 1700 bitachuu dandeettan jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun isuma amma suuraa irratti argaa jirtan kana ta'e abbaa litira 28 jira qarshii 1800 bitachuu dandeettan jechaadha. Litiriin jidduu isaanii jiru garuu baay'eedha. Garaagarummaa litirii 4 qaba. Garuu qarshiin jidduu isaanii jiru qarshii 1000 garaagarummaa qarshii 1000 qaba waan ta'eef abbaa litira 20 qarshii 1600 abbaa litirii 24 qarshii 1700 fi abbaa litira 28 qarshii 1800 bitachuu dandeettan jechaadha. Gatiin isaas madaalawaadha. Gamanumaan meeshicha kana hanga manaatti isinii geessuun dadhabamuus magaalaawwan naannoo keessanitti argaman fakkeenyaaf magaalaa sadarkaa godina irra jiranitti isiniif dhiyeessuu dandeenya jechaadha. Finfinnee irratti kan gurguramu yoo ta'e magaalaawwan akka Shaashamannee magaalaa akka Shaashamannee Roobee Jimma fi akka Amboo Bishooftu magaalaawwan kanneenitti Adaamaa magaalaa kanneenitti isinii dhiyeessuu ni danda'an jechaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa isinii maxxansa lakkoofsa bilbilaa amma argaa jirtan kana jechaadha. Duwwaa 946 duwwaa 175 lakkoofsa iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan yoo bilbiltan kallattii meeshicha kana isiniif magaalaawwan amma jedhe kanatti yookaan magaalaawwan kana isa magaalaawwan biraa irrattis isinii dhiyeessuu ni danda'ani. Dabalataan isinis diizaayinii isaa yookaan ammoo liitira isaa qabattanii meeshaa kana qabattaniiti magaalaa naannoo keessan jiru yoo dhaqxan mana gurgurtaa meeshaalee kanneen danda'an gatii kanaan bitachuu isinii ni dandeettan jechaadha. Kanaaf kun filannoo keessani. Kanaaf warroonni biyya alaa jirtan yookaan biyya ormaa jirtan biyya ormaa irraa fiduus yoo barbaadan gatiin isaa biyya keenya keessatti kana fakkaata. Biyya biraa irratti mootuyyuu gatii isaanii beektan jechaadha. Kanaaf wal bira qabdanii ilaaltaniiti isa kamtu irra akka filatamaa ta'e gamanumaan bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaaleen tokko tokko kan biyya alaatittis gatiin isaa bareeda ta'es jira waan ta'eef gamanumaan wal bira qabdanii kan biyya keessa kana fakkaata yeroon boodatti ammoo meeshaalee biyyoota garaagaraa irraas isinii dhiyeessuu nan yaala. Kanaaf wal bira qabdanii isinis danda'ama yoo ta'e haala kanaan bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf magaalaawwan naannoo keessan jiran irraas bitachuu dandeettan lakkoofsa bilbilaa isinii kenname kanaanis bilbiltanii akka isinii dhufus taasisuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf abbaa litira 20 kaasee hanga 28 kan hanga amma isin biraan gahaa ture jechaadha. Kanaaf isaa gadis yoo barbaadan abbaa litira 10 duratti isin biraan gahee jira. Firiijooleen qarshii 1700 inni biraa ammoo abbaa litirii 16 jechaadha. Kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun firiijii of biraa hin qabu maashinichuma qofatu kophaa isaatti jira. Kanaaf firiijicha waliinis yoo barbaadan ni jira jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa qabadhee hangama keessanitti kan dhufe firiijiin alatti kophaa isaa maashinicha qofa jechaadha. Kan amma suuraa irratti argaa jirtan kan abbaa litirii 16ti. Abbaa litirii 16 kana bitachuu barbaadan qarshii 1300 qopheessitanii jennaan meeshicha kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko filatamaa fi elektiriin isaas giddu galeessa madaalawaa gatiin isaas madaalawaadha. Namni kamuyyuu bitachuudhaaf kan danda'amu jechaadha. Kanaaf kana fakkaata meeshicha kana bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa amma isinii dubbise kanaan yookaan ammoo lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii hojjettan meeshicha kana iddoo inni itti argamu isiniif iddoo inni itti argamutti hidhattanii bitachuu fi magaalaawwan amma maqaa isinii dhahee kanneen yookaan ammoo magaalaa sadarkaa godinaa irra jiran kanneen itti isiniif fiduu ni danda'an jechaadha. Kanaaf warroonni waa'ee meeshaa kanaa na gaafachaa turtan gatiin meeshaa kanaa fi haalli isaas
kan hangammaa isin biraan gahaa ture jechaadha. Kanaaf meeshaa biraas yoo barbaadan akkuma kana dura isin jira ture gama YouTube kennaas yookaan ammoo gara lakkoofsa bilbila isin kenni imo WhatsApp fi gama Telegramaatiin dhuftanii yoo gaafattan kallattii maanii gatii isaa eessatti akka argachuu dandeettanii fi diizaayina isaas haaluma salphaa ta'een isin biraan gahuu ni yaalla jechaadha. Kanaaf meeshaalee kana dura gadhiisnes YouTube kana jala naannahuudhaan gatii isaas arguu dandeettanii meeshaalee baay'ee tokko filatamoo ta'an gatiin isaa madaalawaa ta'anii fi bareedina hedduu qabanii filannoo namoota hedduu irratti kan hundaa'ee fi ofii kennas meeshaalee isin fayyada jennee gama keessanitti dhiyeessine jira jechaadha. Kanaaf YouTube kana jala naannahuudhaan isaan kana dura gadhiifnes hordofaa isin jira. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma hangammaa hordofaa turtanii waan na hordoftanii galatoomaa isin jira. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti